Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam daawwattoota kiyya fayyaa nagayaa baga jiraatanii. Post takkaan daqiiqaa lama dura godhe ture waa'ee Oromoo Community Saudi Arabiyaa jechuudha. Namni galeef dubbiin ni galtee fi kan galleef dirqama laayivii zaatanan seenuu na barbaachise. Gurbaan Oromoo Community Saudi Arabiyaa jedhamu san yookaan Sufiyaan Qaasim I think akkas maqaan isaa yeroo wanni tokko tolee Mubaarak Musammaa dhiyootanillee BBCtti fidanii waa'ee ijoollee sagaleen teenya gizee ol kaatee taargeeta uummanni Suudii galuudhaaf yookaan xiyyaara xiqqashoo sochiin eegalamee dhiibbaan eegalame inni torban lama booda hundi hin galan kijiba namni Oromoo Community Saudi Arabiyaa waggaa afur leencoo paatii ispeeshaalii eegal leencoo paatiin dhufe booda fa akka gaariitti irratti hojjetee akka uummanni keenya hin galle akka uummanni sagalee hin taaneef gaafa nuti sagalee taanee aboo sagalee taanee amata guutuu iyyinee BBC fi OMN fi Aljazeera sadarkaa sangizee geessine inni dhufee xiyyaaraan guyyatti hanqana galchuu jira jee ummata manatti ol deebisa. Nuti hin maxxansi ganaa guyyaa 15 deemaa laalame Oromoo Community Saudi Arabiyaa gubbaa deemaa laala. Maal jaa? Torbee lama booda ummanni guutuun ni galaa jaa. Ganaa torbee lama hafeedhaa fi bar duruudhaan ummata akka sagalee ummata dhaabsisuudhaaf yoo waa jenne wanta jenne ni iyyitan dhumne jettan. Gurbaasan nama hattuu addunyaa tana gubbarra namni akka ijoollee Suudii tokkoffaa ijoollee ijaare dhiiga ijoollee Suudiitti taphachaa jiru Oromoo Community Saudi Arabiyaati. Wallahi na amana jaalattanuu jibbitanu Oromoo Community Saudi Arabiyaa torbee lama booda namni hunda ni galaa obboleessa kiyyaa mata afur kijibde ama booda gee rabbii kee sodaadhu namni dhume. Himmaxansin jennaan himmaxansaa mirga kiyya jeen wanta jaajira. Amma dura himmaxansinii rabbii kee sodaadhu himmaxansinii yoo maxansitu eegalte jennee waliin haasoonee anaa fi Mubaarak Musammaa ani communitiin hojjedhu mirga kiyyaa waan fedhe aboo akkasii miti dhaabboodhu jennee sossobnee maal jennee iccitii irraa baas. Aboo rabbii kee sodaadhu baatii sadeen rabbiin akkamitti ilaala mootummaa Suudii harkasii naqee. Ganaa torbee lama dhufuufuu gara akkana jettee gaafa xiyyaaraan takka malillee eegalte ati gurubbii keetitti wanta jettee uummata amantii ol galchita. Arra Mubaarak Musammaa waa'ee bareedaa hojjete. BBC afaan Oromootti irra dhufee waa'ee ijoollee Suudii rakkoo ijoollee Suudii ibsee kuni waan xiyyaaraa takkaa fi lama galchanii hammisan osoo hin taane sagalee barbaachisaa addaan cituun qabuu jennaan inni duruudhaan ganama ka'ee imbaasii hojii waliin dubbate BBC fi CNN dubbachuu eegallaan Mubaarak BBC irra dhufnaan duruudhaan torbee lama booda nama hunda galaa aboo yeroo miliyoona tokko hijibde yeroo miliyoona takka si kadhannee diddee rabbiin si fuudhee baatii 6 azaaba keessattiidhaa keessa si harkisi wanta jee rabbii kee sodaadhu rabbii si uume sodaadhu sanu akka nama sagalee namaa ta'utti viidiyoo waraabdee video tolchite maarreedha namni dura sagalee ummata sadarkaa takarra gizee ge'u kalafatti biyyatti laaqu Oromoo Community Saudi Arabiyaa san leencoo baatii hojii hojjeta. Haa ummata kana akka rabbii sodaadhaa haa galaniif irraa dhiisi ummata miskiina kana sagalee ta'inii fi bakka ummanni iyyaa jira. Arra Mubaarak wanta irra dhufnaan BBC irra dhufee sagalee uummata miskiinaa kana dhageessisuu eegalnaan ati duruudhaan isaa dubbatee yeroo muraasa keessatti poostii meeqa godhaa jirta. Guyyaa 15 booda uummanni Saudi Arabiyaa guutuu ni gala. Aboo xiyyaarri dhibbi takka yoo gale hin maxxansin bakka nuti maaliif beene galaniif hin gallee nuti nama hanqa namni achi irraa dhumuu sagalee teenyatti fufna. Nu dura hin dhaabbatin si kadhanne amandaa'um sa'umanni Oromoo kun jala deemee qashir godhu kanaan na ajaa'ibaa. Kijiba
kijiba isaa kana maa sheer gootaniidhaan jaaban isin kijiba malee sheer gootanii xiyyaarri eegalamuu poostu godhamuu qabuu jennee nuti amanaa fi mubaaraki balaa meeqatti buusnee dideeti torbee lama nama kudhan keessa buusanii galchanii samboodaan achiin dhabame samboodaan kun amataaf deema ammas amman daa'um kijibni isaa ijaa fi gurraa fi gaafa baafatee dhufe ganaa guyyaa 15 booda nama Itoophiyaan guutuu galti warri Suudii jiru information samii fidde adibo aboora aanalli rabbii sitti haabuubo akka Sheek Kamaal abaarresan si qusannee mi'ati aboo rabbinaati manuma hidhaa san keessatti lubbuun kee baati insha Allah rabbiin ni dandeenya Oromoo community Saudi Arabia baazaboortii koopii fida baazaboortii namni baazaboortii akkana godha kootaa baafadha sababa ati olala oftuudhaan namni kumaatamaadhaan mana hidhatti hidhan kijiban lama lisbaasee baasanii marree ja'anii jinnii ja'anii kijiba jechuu namni dura hagalchuu jiru haduu jiru maallaqa naggadaan galchuu jirtan nama baazaboortii nyaachaa dhugaa jiru ala jiru dalagachaa jiru kootaa jettee meeqa qabsiistan ulaa dura hin baasii fiddanii mana hidhaa keessatti guyyaa 15 booda butti galaa maaliif kana fidanii beeytaanii beeynaa malee isaanii gizee dhiibbaan heddummaatee addunyaan wata jette isaan xiyyaara takkaa fi lama galchuu eegalan san boodaan dhabaman amma garuu kijiba kana gaafa godhatee dhufe kijibni gaafa guyyaa 15 booda namuu ni galaa gaafa guyyaa 15 booda xiyyaara lama fi sadii wanta godhanii hudoo torbaanii nama kumaa galee marree galee ati koomiteedha moo koreedha koreen ni jirti hin jirtu jette amma dura gisee si gaafan Oromoo community Saudi Arabia namni galuu baatu nutti hin maxxansin yoo hammatti sutu taate ati sagalee ummata ukkaamsaa jirtu nama keenya amala ummata keenyaa ni beeyna amata sheekootii keenyaa ni beeyna amata ulamaa'ii keenyaa qeesii keenyaa aktivistoota keenyaa ni beeyna yoo waan takka xiyyaara takka harka waan isaanii achi cuqqaalan amata takka achirraan kaasan olala irraa dhiisi ati ganaa waan guyyaa 15tu ammaaf zigijjitii goota nama si jalaa sheer godhuun ajaa'i hanqanumaan jiru barbaada Oromoo community Saudi Arabia ati yoo rabbiin balaa sitti hin buusne ani namummaa hin qabu akkuma Sheek Kamaal du'aa itti goone si cina dhaabbateeti sheeka jennee kabajine arra garuu silbatee TikTok irra rakkataa jiru laali sheeka guddaa dhiigni ijoollee Saudi Arabia akka nama gootu Sheek Kamaal Abdallaa Oromoo community Saudi Arabia bira dhaabbatee waliin posti godhaa je'ee mirga qaba je'ee leencoo baatii bira dhaabbatee akkana salbate ati hidhatti ganaa darbamtanii sillachuu gana inshallah hay ganaa guyyaa 15 booda hay mubaarik musammaa arra addunyaan dhageessee BBC'n dhageessee qabsootti fufuu qabna malee bakka guyyaa 15 boodaati information kaniin maxxansitee uummata shawwadde miskiina kan waa hundumaafuu zaatan aareetiin seenee nageetti